Harka fuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu sallaa jiru jalatti argamtan nagaan kuba kirtantu sanaa qaqqabu isiniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan egaa kaan nagaan ana bira simbira sin jira jedheen abdii qaba. Egaa ka har'allee immoo barumsa bareedduu takka qabadheen karaa keessan dhufeetoo jira isin fayyada kanan jedhu keessattuyyuu xiyyeeffannaa waa'ee mana ijaarsa irrattidha jechuudha kanan qabadheetu dhufe viidiyoo kana please share gochuu wal biraan gahaa innis niin jedha hicciitiiwwan warroonni ogeeyyiin mana ijaaranillee guyyaa kaleessaa waan ta'e wayii hojjisiisuuf jedhee ogeessa wajjin hin ture tan ture isni suni wanta natti himee jira isallee sinittan hima. Kanaafuyyuu erguun naqina viidiyoo kana share godhaatii hiriyoota keessan biraan ga'a. Egaa ka shamarri baay'inaan biyya arabaa keessa jirtu hunduyyuu kan mana inni ijaarranne hin jirtu jechuudha darbee waggaa ta'e malee achi keessatti icciitii maalitti tuyyuu jira warroonni mana ijaaran warroonni ogeeyyii ta'anii maal dalaguu kan jedhullee dhugaa jirtu namatti himu bittaa irratti wantoota meeshaalee irratti kan jedhus akkasuma maatiin gaafa mana namaa ijaaran amantummaa maal fakkaata kan jedhuu fi amma yeroo kanatti maaltu rakaseetoo jira kan mana ijaaru maaltu waddadee jira kan jedhuun isin ibsa. Kanaafuu obsaan dhaggeeffadhaayi isiniin jechuun jaaladha warroonni chaayinaala ayyaanta sallatti faaraa watatan gara subscribe godhuun maatii keenya ta'an affeerraa kooti. Egaa ka yeroo hundaa isin fayyada kanan jedhuun qabadhee karaa keessan dhufaa isinis immoo share godhaa wantoonni gaafii na gaafattanis immoo deebii keessatti meeshaalee manaa qabadhee tan isinii dhufaa xiqqoo samuuna kana connection illee baay'ee rakkisaadha kanaan wal qabatee anis immoo wantoota adda addaati irratti busy ta'ee tananii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka inni sun maalinni dursaa waa'ee mana ijaarsa irratti ijoollee yeroo darbe waa'ee bulukeettiin maalinni simintoo qorqorroo luukii 32 40 60 simintoon qofti meeqa fixaa jettanii gaafii na gaafachaa turtan jechuudha. Isa sanii yeroo darbe turee jira kara ji'a 3 akkasii ani mana wayii ijaaree isarratti isin viidiyoo hojjedhee tan ture garuu xumura isaa maal akka fixuun isinitti hima jedhee osoo isinitti himin hafe. Egaa ka ogeeyyiin mana ijaaran dhuguma dhugaa namatti dubbatu kan jedhu anuyyuu kanan ofii kiyyaarratti ofirratti arge malee guyyaa kaleessaa ogeessa wajjin dubbadhee tan ture jechuudha. Iddoo wayii waan xiqqoo wayii hojjechuuf jecha mucichi ogeessi baay'ee walitti dhiyaannu fi kanuma dhugaa dubbatudha. Mucaanii kan an dubbiseetoo mee wanta jiru natti himi. Ijoolleen keenya waa'ee simintoo na gaafachaa turanii simintoon luukii 40 luukii 60 luukii 32 meeqa fixa jedhanii ijoolleen na gaafachaa turanii simintoo qofaa wanta jiru natti himi jedheen gaafadhee ture jechuudha. Egaa ka dhugaa jirtu naa teechise amma ani naan jedhe isuma dhugaa hoggaan sitti mee tilmaamamee wanti haga kana simintoon fixa jedhamee himamu tokko hin jiru jedhe. Ogeessi yeroo baay'ee qalal godhee yookaan xiqqeessee yookaan salphisee namatti himaa jedhe. Isa sani anumtu ofirratti argee tan ture. Amma fakkeenyaaf waan guddaa miti mana guddaa miti kanan ijaare hojii guyyaa takkaan walakkaa fi akkasuma immoo ani hojii fi shintibeetidha jechuudha kanan hojjedhe hojii guyyaa takkaan walakkaa simintoon kumtaala lama jechuudha qaraxiixii 4 jechuudha kana fixa kanuma naan jedhan jechuudha garuu hojii guyyaa 4 simintoon dabalata waan akkasii ta'e maaliif erga itti seenten booda dirqama isheeti addaan hin kuttu ni hojjetti waan jedhuuf ogeessi hojii isaanii waan ta'eef hojii barbaadan waan ta'eef iyyuu amma immoo ogeessi babal'achaatuma deema namni amma yeroo baay'ee ogummaan harkaa kuni barumsa sammuu hin barbaadu waan ta'eef namni nama jalatti qacaramee yeroo wayii hojjetee achiin booda hojii mataa isaa eegala jechuudha. Amma keessattuu naannoo Adaamaa namni jireenya isaa ofii fooyyeffachaa jiru jiraate taana warroota ogummaa harkaa qabanidha jechuudha. Sammuu hin gaafatu reedii kutaa feete keessaa baate wanta tokko maa rakkoo hin qabu ati zeeroollee baratte taanaan ogummaa kanarratti ni bobba'u jechuudha. Namoonni baay'een jireenya isaanii ijoolleetti hin barsiifachaa jiran mana ofiitti bulfachaa jiran mana ijaarratanii jireenya ofii akkuma nama kamuu akkuma hawaasa kamuu jiraachaa jiran warra ogummaa harkaa qabudha jechuudha amma yeroo kana keessatti. Baay'ee fayyadamaa jiran. Kanarraa kan ka'e sunis egoessa kunis ogeessa maal jedhu haka kana sigaadhin salphisanii sitti mochuudha. Mucaan illee kanuma naan jedhe. Amma fakkeenyaaf nan hojjedha jedhee hoon barbaade ani sumaan waanuma takka waan kanan ijaara hoggaa naan jette hankitu si geessi in abbaa qaqqaanee hojjenna siin jedhee itti si seensisa. Erga itti seenteen booda jalqabdeen dhiiftu dirqama keetidha.
guyyaadhaan baasii sirratti dabalamaatu deema. Yeroo baay'ee ogeessi wanta jiru bal'isee toositti ni muxabab godhee kan xiqqeessitu kan salphisee sitti hima. Gaafa keessa seente immoo sammuu keetti dhukkuba. Kana beekuu qabdan jedhee dhuguma jirtu natti meechu. Kana piliis seera dhaggeeffadhaa ijoolleen keenya. Yeroo baay'ee haala salphaadha jedhamee akkana jedhameetti seenee nama raachee jira mana ijaarsu ni daaga kana ulfaata jedhee ijoolleen baay'een dubbatanii jiran. Kanaafuyyuu ijaarsi mana eeyyee ogeessi maal godhaa xiqqeessee yookaan salphisee yookaan walitti hidhiseetidha jechuudha kan sitti himu. Gaafa keessa seen har'as baasii boris baasii iftaanis baasii ammumarraa reedii ta'a warri mana ganaa ijaaraa jirtan jechuudha. Dursuma itti qophaa'a wanti salphatu tokkoyyuu hin jiru wanti inni immoo ogeessa san ta'eef si salphisee si ijaaru tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Tokkoffaa namni kamuu harka ofiitti baay'ee sodaata. Eenyutu hojjete jedhama. Kanaafuyyuu dabalata sirratti dabaleen harka ofii bareeffachuu barbaada ogeessi tokko. Kana beekuu qabdan jechuudha. Wantuma xiqqishuullee hojjisiisaa ogeessi tokko baay'ee maqaa ofiitti sodaata. Sababbiin isaa boru namni isa hojiin qabsiisu waan ta'eefuyyuu jechuudha. Har'a boruu ofiitti sodaa har'a sirratti baasii dabalee harka ofii bareeffachuu barbaada. Kana beektanii waanuma xiqqishuullee ijaartan taanaan akka birrii xiqqaan isin hin geenye kanatti amantanii too itti deemuu qabduun isin jechuu jaaladha. Mucaan illee haa galatoomu kanumaadha kan naa ibse wanta tokkotti gaafa sochaatan akka bal'atu. Akka waan xiqqaan hin jirre akka namni tokko immoo siif jedhee waan san irra diddibee too hin deemne. Sababbiin isaa jiguu danda'a gaafa jigee ogeessa eenyu xabalu. Kanaafuu ogeessa san lammata namni ni sodaata. Baasiidha waan ta'eef birrii ofiitti waan ta'eef namni ofiin taphachuun barbaadu waan ta'eef deebisee isan hojjisiisu. Kanaafuyyuu kan ati qaraxiitii takkaan hojjetamuu danda'u harka ofiitiif jecha qaraxiitii lama bitisiin jechuu danda'a. Gaafa itti seeneen booda jechuudha. Erga bu'uura lafa qorqoreen booda wanni gooti tokkomtu jira. Already qofforee jira. Inni qabee jira. Ogeessi san inni qabee irratti ogeessi biraa dhufee si hojjechuu hin danda'u. Sababbiin maal ogeessa biraatti qabe immoo hin qabne danii gaafatamu waan ta'eefuyyuu kanaadha jechuudha. Isiniin jedhaa anamma karan darbu kara qorqorrooti. Warroonni yeroo kana ijaarullee dadhabdan qorqorroo bittanii bakka hoo qabaattan bakka teechifattan hoggaa qabaattan maatii bira teechifattan hoggaa qabaattan baay'ee qorqorroo nama amanamaa hoggaa ta'e malee meeshaalee kana salphaa kana namni baasee gurgurachuu danda'a namni sin jalaa waan ta'eef iddoo amanamaa maatii keessan bira hoggaa ta'e qorqorroon amma baay'ee rakasaadha. Warri mana fuulduratti ijaaruu barbaaddan qorqorroon amma tokkoffaanuyyuu 500 seenee jira jechuudha. Gaduma deemaa jira yeroo kana keessa kanaafuyyuu 450 illee argachuu ni dandeessu. Kun immoo inni lammaffaan illee baay'ee mana ni ijaara. Garuu tokkoffaadhaan baay'inaan kan manni ijaaramaa too jiru. Inni haga 350tu deebi'ee too jira. Qorqorroon yeroo duraa baay'ee waddadee uummatatti baay'ee qaala'e amma qorqorroon baay'ee gad deebi'ee too jira jechuudha. Keessattuyyuu qorqorroon tokkoffaan kan manaaf baay'ee bareedaa ta'e kana 500tti deebi'ee too jira. Egaa kan kun baay'ee ana akka kootitti baay'een itti gammada. Sababbiin isaa rakasee jira. Bona baranaa meeqan akka bahe hundi keenyaa hin beekne jechuudha. Aga 700 gahee too jira jechuudha qorqorroon. Kanaafuyyuu luukii 50-60 waggaa bittan dhibbi irra deemtu kun eessa akka dhufu salphiftanii ilaalin kaalkuleetii hojjedha ilaalaa isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf qorqorroon amma rakasee jira. Simintoon garuu hedduma san jira. Xiqqoo simintoodha. Simintoon illee ni rakasa jedhamee eegama. Ayidoon bichaa mee yoggaa rakase isin biraan hangaa waa'ee simintoo jechuudha. Daddafeetan isin biraan hangaa meeshota rakasee anamma waa'ee qorqorroon rakasee jira. Warroonni fuulduratti illee yaada qabaatan dhugaa jiraatan dhugaa dubbachuuf bitaatii teechisa. Bitaa teechisaa waan jedhu maatii keessan maatii sirriitti amantan bootaan taa'ullee murteessadha. Qorqorroon baay'ee taa'ee baay'ee bitamee baay'ee taa'uun qabu garuu dhiyoo kanatti ni ijaarra waggaa jettan birrii 100 miti birriin 10 irraa nama waggaa qannaste har'aa miti har'a hojiirra jirtan isinitti hin dhagaamu gaafa hojii dhaabdanii kara biyyaa deebitanidha jechuudha. Dhugaa as keessatti waa tokkoon dubbadha. Guyyaa kaleessaa waama shamarran keenya wajjin haasa'itan ture ogeessa tokko wajjin jechuudha. Yeroo baay'ee mana ijaartanii wanta biraatti sochuu irratti baay'ee rakkisaa waan ta'eef kan isin salphatu mana sirriidha. Shamarran biyya Arabaa mana ijaarrachuun homaan balleessinee naan jedheet ani duraan shamarri biyya Arabaa waan qabeenya qabdu irratti fakkaataa naan jedhe. Amman argee jira namoota baay'ee irratti waan an argee jiru amman isin hubadhe.
garaagarummaan nuti biyya keessa jirruu fi isin shamarri biyya arabaa jirtan garaagarummaan baasii keenya irratti baasii bakka itti baastan hin qabdanii ishee saniin bichaadhaan nu caaltan nuti garuu biyya keessa jirraa bakka baay'ee deemnee baasii baasna gaafa mooyyuu kara biyyaa galtan nuti siisteemii sanitti barreetu jirra gorsa kana kanaan dura illee dubbachaa tan turanii jechuudha gorsa inni ani dubbadhe san inni illee kaleessa dubbatee fan isitti dubbachaa tutu gaafa san immoo dachaa keenya dachaaftanii baastanii ogmiitanii kanaafuyyuu kanarratti baay'ee garaa nama nyaattuu hunda jedhee ergaa ofiitti illee dabarfate egaa kara viidiyoo finne anillee yeroo sanii baay'ee biizii ta'ee ture oduma hojjennu wajjin haasofne jechuudha isiniin jechuun jaaladhaa ammallee wantoonni meeshaalee rakase waa'ee manaan wal qabatee rakase jiraate taanaan dafeetan information isinii kenna viidiyoo kana isin subscribe godhaatuma hordofaa isiniin jechuun jaaladhaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja bakka jirtanitti nagaan haa ta'u viidiyoo barumsa qabduun haga walitti